Biyyi keenya kun gara maalitti adeemaa jirti? Wayyoo akkamiin ta'a laata? Xaafiin dabaleera, boqqolloon dabaleera, qamadiin dabaleera. Wanti nyaatamu, wanti dhugamu dhabamaa jira. Birriin isaa ol ka'ee jira. Hojiin hin jiru, hojiin dhuunfaa hin jiru, hojiin mootummaa hin jiru. Karaa barumsaatiin barumsa barattee hojiin argadhaan hin jiru. Kottu eebboleessa koo. Manni maal taate? Kottu taa'ee olii hojjaas minnaa kana. Waan baay'ee sitti maddaa kottu taa'ee bennaati. Tolee rakkoon qabu. Manni maal taate? Maal taate naan jettaa abbee dhugaa jireenya maal na yaaddessee abbee dhugaa maal akkam godhummaa. Maaliif yaaddoofta? Maal taate jettaa abbee bennaati. Xaafiin meeqa galee kunoo qamadee kana kunoo dabaleera. Xaafiin dabaleera, boqqolloon dabaleera, boobeen dabaleera. Maal nyaanna himaa dhuunama. Hundumti amma kunoo waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee amma biyyi rakkateera amma kunoo. Amma biyyi keenya kun gara maalitti adeemaa jirti? Sayyi kunoo hojiin hin jiru. Barattee hojiin hin jiru. Hojii qaansiraata hojjettu kunoo birrii 200 kana faadhanne 200 bitama. Obboleessa koo yaaddan gooftaa qabaachuu keetti immoo gammadu. Inni sirriidha. Girguu waan nyaadhe buluun na yaaddessee malee maal hin gammada. Obboleessa koo yaaddan Filiippisuus boqonnaa 4 lakkoofsa 4 hanga 6 kan jedhu. Maal jedhana dubbisi kaame? Yeroo hundumaa gooftaatti gammada. Ammas irra deebi'ee nan jedha gammada. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamu. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyoottis hin dhufa. Waan hundumaatti kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyoon duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Dhugaadhaa mee kun? Eeyyee dhugaadha hii dubbifadhu. Galata mee dhugaati. Waan sirrii na hubachiiste yaabbi. Kottu mee dhugaa. Viidiyoo kana laayikanii dabarsinaa. Follow, like, share, comment gochuun dagatinaa.